Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ummu Ajabu. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Har'a abbaa jaboo qabee isiniif fidee jira. Dammi maal jedhan beektaa? Maasiin jedhan beektaa? Abbaan Ajaboo jedhan. Maaliifii akka duraanii sanitti mirqaana hin haasofnee jedhan. Miidiyaa appetaayitii qabee jira, appetaayitii cufee jira miidiyaanii jedhan. Kana maal jettaati? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم أبتديت نشوف الميديا. سببني هو ما أنا ببتدي تشوف. سببني دوان بينو. أهم حاجة الميديا ولي باني وكذا لما دي مرة. وقال ما كان كيسة تبا إللي كل فيني با إللي كل فيني با إللي با إللي أرسني. خلاص. success تيجي أبغى تيجي وني أرتي كذي برا كم تشوسي كم نجرو. تكي akkanatti see gudsitu hin jirre takka'u akka ta'e dutti namoota argattu. Walumaa galatti kana yoo hisaaba hojjettee yaaddee waa wayii goota hortee qalal goota jalumaa hafta. Namni gaaddis ni gareera. Viidiyoon kun meeshaan guyyaa irraa ni baasta. Maa viidiyoo hojjettee poostiin kun YouTube irratti. Na dabbare. Maaliifin? Maaliifin? Wati kate meeshaa hedduu jechuudha. Wallaahi dhugumatti meeshaa hedduu hojjedhee fe'e kaaga amma YouTube irratti maxxansiisu jira. Amma na biraa yoo asirraa nuukaa gale ka'uuraa baay'ee jira. Fakkeenyaaf namni fe'a jedhee yoonni silkiin keessan sanii waraayee waan ta'eef silkii maama ni cabsine iskiriinii bakka akkasii hafe. Atee kan kee maaliif bosonne? Wallaahi loolu akkasii alaa kulli haali. Dhimma reetii sanatti osoo deebinee bareeda. Yetinyaa? Faamiliiwwan isii taatan jechuu gara TikTokatiin illee gara YouTubeatiin illee warri isii hordoftan. Qimamiiwwan madaamii maal jedhu. Maal jechuun hedda? Maal jechuun? Dhiibbaa akkasirratti geessan. Maaliifin? Nasu ukkoo inni naacha'u. Dhiibbaa irratti geessuudhaan Ummu Ajaban mallee garas deebi'a jechaati akka isiin garas hin deebineef. Bakka noo jedhaan jala naa dhaabbadha akka isiin ofirra deebitee garas hin deemne. Ani qabaa jira isin immoo achi jechuudha. Taa'ii, hingaa, qabdan nyaadhaa, hora'aa jedhaanitiin akka isiin garas hin deebine. Gaafii qaban masirraa. Tarkaanfii yookiin qoqqophiirra naa ta'a. Ani isa dhiisuun danda'u gaafii qaban. Maal gaafadhu? Maal isaa? Jaartii jaarsi qabuu hin dandeenye uummanni kun akkamii qaba? Ansi qabuu dadhabeeti miti. No dhiistee miidha uumaaf gadhiisuu dedda yookaan waliigaltee waa wahiiti. Siin leeshin jedhu jara leeshin jedhu fakkeenyaaf. Aslan eenyu? Waan tokko sitti mudamu. Abbaan barbaadu waan fedhe siin jechuu dandeetta, ishee jechuu dhabuu dandeetta. Kiyya garuu jaalattee sun taane giddiitti jetta. Kan kana bareechee beekan. Garuu isaan dararii. Garuu saayikooloojii haala bakka wal lolanii wal dhabanii akka namoonni nuun hin jenneef jecha namoonni hedduun hiriyoonni kan keekuun gara keessatti dhufanii haadha Ummu Ajabu haadha Ajabuu hin deemini. Isumaan wajjin taa'anii ilmaan argadhaa taa'aa bakka isaa jiru achitti hojjetadha yoo isin jedhan yaada kiyyarratti akkasii jajjabeessan barbaadeeti malee ani waan biraatti fi miti. Mee hin deemaa itti immoo wal agarra. Suuraa yaalla. Eree meetis bal'aadha irraa kaasee. Dammi namoota na bal'aa isaa Guys, isin maaliif ma bara hundaayyuu isin maa waa qaxaramtanii waa naaf isin qaxaranii gisee hundaayyuu ma jaboo taa'e hin taa'u. Hin taa'u. Hin taa'u. Taa'uufillee Illee taa'u. hin ta'e dammi. Nan ta'e Itoophiyaa keessa. Maal achi waa qabdaa? Natti dalagame. Kan isin teessu. Natti dalagame guys akka ta'e natti dalagame. Kuttee sana keessa deemi naan jedha. Nama furmaanni jiru jechuudha. Isillee anillee bakka wajjin deemna maamallee walii gallaa. By the way, ani si wajjin maama wajjin biyyooyi deemurra si wajjin maama wajjin as keessa taa'utu irra caallattu ilaala. Maal fe'anii? Maal akka ta'e beeku. Ati waan deemteen baraniif ka biyya arabaa jireenya isaa. Nummoo jireenya biyya arabaa waan barreef Itoophiyaa keessa. Sun bar waan isin balleessu malee waan isin fayyadee bu'aa isin buustu kun qabu danda'a. Maal taanee balli maa nagaa qabna. Salaasa dabatanii ta'uu dandeettan. Itoophiyaa keessatti dhagaa dhiibi inshaallah falaxii waan feeti godhi akka laayyoo daftee jijjiiraman fiddu. Biyya arabaa keessa akka jijjiiraman ni fiddu. ምን ሆናል? በዚህ አምነን አለኛ ተቀብለናል። ወላሂ ወላሂ ሰሙ ከሰን ተቺ መራት ሃሌሉያ ከመተክ አቦንም ለሲት በጣም ገፍቶ ሰውዬው በጣም ብዙ የተቀየረ እኮ ነው።
እሺ እኛ እንዴት እንሁን? አልቻልንም። እዚህ ውስጥ ሰርተን መቀየር አልቻልንም። እኛ ኑቲ እንደንዴነ ሸከም ጎነማ ربي سنيا لافيس አሜን amma akkas jee abbaa jaboo walumaa galatti yuutuub keetii irratti illee viidiyoo gadi lakkisi takka yuutuub keeraa kan viidiyoo gadi lakkisnee fi maaliif beektaa ordarii kanneen agartee waasaap irra biizidha tiktook irratti hojjedha baay'inaan tiktook irraan dhufti biizinasiin tiyyaa tiktook irra viidiyoo gosoota oolaa yookaan kunuun bira jira lafa jira kanaaf yuutuub kiyya lash godhe malee tikkileenya namni namummaa qabu namni aqlii qabu namni gaariin ka yaada gaarii namaa kennu yuutuub irra jirti ijoolleen yuutuubii miidiyaa nama hayyuuti nama barateeti tiktook akkama jimjimii muteenii hundi akkana godhataa bira tarsanii miti yuutuub namni gadi tuqee viidiyoo kee dhaggeeffatu nama aqlii qabu nama kanarraa mee waa wa'ii waa fudhadha jedhu viidiyoo kee dhaggeeffata kun kas uffatus kas jaalatus kas jibbus taruu danda'a gin bakka namni keessattuu alkaastama wanni kiyya kun faamiliin kiyya kun faamilii bakka kabizaa xiraatiin na hordofa girrisaa baay'een qabu maaliif fakkeessaan beeku kikkitibee fakkeessee hafarsuu dubbii minaamu alchilibbatu ስለዚህ ከመከያ መሳኪን መከያ ቱረ ጃላታ amma kanaafuu yuutuub kee kanaaf ni jaaladha yuutuub jechuun miidiyaadha miidiyaa kana keessa immoo namni jira namoota san jaaladha jechuudha akka jaalala isaa silaa waan agarte ramadaan akka dabarsine bismillah layyatti baalee gaayis zanaa jennee guyyaa meeqa azuumaa yaamne kan takkitti viidiyoo waraabbanne jechuudha isni galee waraabellee guyyaa meeqa vloogii garagaraa hojjedhee gadi postatu taayimii dhabe innaa laanteen taayim saxichee taachirraa haftee ordariidhaaf taayimii kenni ati immoo yuutuub keetti hojjedhu hojii keessatti dogongorriin jira laalamma faaxeen jazbaan takka takka illee dhageeffattu tazim jettee jettu takka takka dhageeffattu sumaan hojii keessatti wajjin makamuu haa ta'u dogongorri ni jira dogongorri akkamii fakkeenyaaf ordara tokko yoo ergi anummaanuu jechuudha ordara san wal jala taruu danda'a meeshaa wal jala taruu danda'a yeroo amma daa'ima furdinaa ajajatanii daa'ima qal'inaa dhaquuftu jira atilleen akkuma hojii kee kana keessatti tokkoffaa hojiin kan kee kun ka ijaan laalan isaa ajajatan qaama bira gaaniiti miti ajaja kana keessa meebii akka isaan barbaadan irraa yoo kawaa dogongorsuu dandeetta sun immoo sharxii salaata rabbiiti miti digalee ibaadaa ittiin jaannata nama seensisuu miti waan duniyaati isaan illee waan dogongoran dhiisuu qaban akkasumallee haqa namaa haqarra illee namatti taruu danda'a haqa san immootu ati feetee nyaattu yookaan immoo sii galcha jettee qabattee taa'uu dandeetta gaafa sii guutti nama sanaa waan si biraa galchuu dandeetta isaan immoo kana obsa dhabanii keessattuu nu shamarran biyya ramaa obsa hin qabnu dhugaatitti maaliif gizee hundaa ani jaraa jedhee sitti iyya sii galee ani jara jedhamu gizee sana. Wallaahi dhugumaati jara maadamni isaan caalii yeroo tokko sitti naguu beekta maaliif jennaan waan dubbii tanaa kaaftee galatu fakkeenyaaf namni tokko waan biraan qaba meeshaa haa ta'u hawaa wayyaa ta'u namni suni nama gaafa jalqaba irraanatti dhufutti haga gaafa meeshaa isaa hojjetutti nagaaf gammachuun du'aa inaa godhaan tureeti garuu yookiin nama ani waan baay'ee kastamadhaan yeroo dheeraadhaaf waan meeqa obsee fitin hin jedhetu gaafuma birii naa kafalanii ta'in geessan irraa kaasee muka namatti dhiiban akka namni kun ji'a meeqa gaafa na obsuuf san na kabajaa ture jaalala naa qabaataa ture har'a immoo na qayyara waa wayaan jenni bakka akkas ta'a sirrii jiran isaan caalasitu na aarsayyu waa'ee kiyya hubachuu dhiiftee ka dhimma jaraa qofti sii galu fana nagarrama wallaahi ati barjeeru madamni. Kee nu badhabee ta'a kee akkatti badhu jira sillee siif himaa baraan ani jaraa akkasiin jedhuuf dhuguma ani jara. Jaru maal akka. Wallaahi ani jara ammallee ilaale wallaahi laazima isaan ajajaniif isaan bara akka naarrabsanatiin beektu amurroon abbaa jabaa biraa meeshaa qaban ana waasaappiin dhufee naarrabsan garii jedhu osoo ana isin sirreessa ana isin as tahakkal sanuu nama lama sadii faaximoo sunniin jechuudha. Abboo namni na rakkisee jiraatu namni tokko qofa. Kan rakkis tokkittiin sun ammallee kun haga viidiyoo hanga lakkisu. Saanuu wal isiin sunu waliinuu dubbanne dhiyeessisii hojii leenaa soofne fixannee waan jedhu adda baafannee tiiktookiin dhufti yuutuubii jala deemti. Feeka akkaawuntii tiiktookii kanaan wanni isiin naqasu. Ani immoo yoo isiin gara 10-20 dhufaatiin qaama akkanaa kana zahama akkanaa ka oof taate maal gootatillee tuffattee dhiisu malee manni koo intalli gara ilmoo. Amma gaas namittiin sun jechuu fayyaan qabdu. Ulatim amma dhugumatti shamarran mana biyya arabaati. Ani isin wajjin malee isa wajjin dhaabbadheen beektu akkama. Amma bareen gaddaa hojii kana eegalee anasiin deemne. Kalaas akka isaan na dhufaniin dhaqee isa balaa buusa. Akka isaan na dhufan.
waa hedduullee sirreessee jira. Aga nama lama sadii kan sirruuf nagammaanii jiran. Isaanan immoo meeshaatu wal jala tare. Kan meeshaa wal jala tare jira. Kan meeshaan isaanii immoo kan immoo tuyyuu birrii isaanii haga takkaafte jirti. Ammoo sabbichaa miti kan meeshaan isaanii akka bitameen baazaariirraa 30,000 meeshaa fixee as jiru kunoo meeshaa ramadaan irratti alaa itti fayyadamu. Yoo dhufte mi'attii san natu dabarsaaf tiggira meeshaa fakkeenya akkasii nama hin jira. Inni akkuu bitteenuu dhuftee fudhanne birrii fi ergitee birrii fudhanne meeshaan fudhanne hin jira malaan. Ammallee meeshaan bitamee jiru hin jira. Faaxiin dhuftee dubban hin jirti. Kammoo dhugumatti illee wanti takka takka asitti hafe kazim jedheetumaan odeessaa ullee ni jira. Angaruu hundumaa dhagahee hundumaafuu dhageeffadhee wanni kun waa'ee miidiyaallee isa caala ana hubata. Waa'ee jireenya biyya araballee isa caala ana hubata. Obsa dhabuu kennallee isa caala ana beeka. Maaltu akka obsa nu dhoorgu jechuus ni galtee. Masalaan ijoolleen kun biyya arabaa keessaa warroonni ollaa irraa waa ajajatan kun jaarsa qaban, obboleeyyan qaban, haadha abbaan hin jiran. Gin kan hundarra zallalanii dhufaniit isarraan ajajatan. Takkalla anallee ilaalanii amananii bakka nama dhufee na himee fa'aa dhaqee ajajatu jira. Nama osoo illee amanee ajajatu jira. Innaa ajajatan namni kun immoo waa hundumarraa sitti ulfaata. Waa hundumarraa namni akkanaa kun waa hundumarraa sitti kabbada. Ani kanaaf jara wajjin ta'a. Ani kanaaf isa miidhaa ture. Warabbal ka'aba akka wal lolletti dammisaa. Bar nama baay'ee miti. Namoota kalamaan taa'anii nama san sirreessutti anillee dhiisu. Kanaaf osoo akkasitti waliin mufannu osoo akkasii waliin dhoonnu macarashaa galee jechuudha. Galee dhugaa jirtuun argee jara sanillee eeyyen meeshaa kanaa meeshaan keessan as jira. Amma takka masaaba algaatti ol jala ture. Takka meeshaa fidanii dhufan asitti daggatan bakka waan akkasiisan waan dogongora jiru. Kamallaqaa kamaali inni haallu. Ana isinii dabarsa chigiralloo inni mootuyyuu nama hojiitii birrii kaan fidu kaanii hojii meeshaa kaan hin bitaa ofii qopheesse meeshaa kana baraminni osoo dhaqee namarraa ajaje agartanii akkama onlaayinii warri kun dalagu namarraa ajaje saa birrii keessan isin qabdee as ergitan qabdee isaanii dhaqee namarraa ajajaa gaafa isin muluu isii galchitan meeshaan keessan muluun hin bahaa meeshaa keessas rakkabee tirfii ofii gadaanbifata jechuudha isinii galtee garuu waan ofii hojjetuuf birrii dhuftu meeshaarra oolcha alaxuul meeshaan bita. Ammallee birrii biraa barbaada ta'u dhuftu jala jala akkasii meeshaa baasee amma faaxee meeqatu ta'inni nama biraa qabu xiqqishu ta'inni nama biraa qabu jechuun isaan nama isa biraa qaban xiqqishu ta'inni nama biraa qabu warabbal kaaba osoo isin agarsiise gaayis tuun meeshaa xumurattee geessitee haati jalaa duuti subhaanallah qadarallahu qadar tuuni mana jalaa diigam meeshaan xumuramee geesse qabdii malee odoon kafadee dhachumaan saaxi. Tuuni ajajattee raawwattee jaarsummaan isii dhufee meeshaa isii kana laalee fuudhuu diddaaf meeshaa fidaa koottaa siin jedhara. Meeshaa fidaa mana koottaa asi birrii ni kenna. No karaa hagana fagaatu deemanii meeshaa fe'anii qeessaa dhaqanii birrii karaa karu. Asii isii wal lola. Sini galee tokkoffaa yoo dandeettan marii jaarsa keessaniitiin ala waa hin godhatina. Manni isin tolchitan odoo inni feene hin jiru gaayis. Wallaahi. Sun tokko jedhu dhiyaatu dhiirsaan madhatanii hojjetu waan tokko. Dhiirsaan alatti illee hojjetan sun anaaf rakkoo miti. Ajajamee miti. Namni gaafa walaasi amanee otoo eenyummaa kan kee hin beekne qabdii birrii qabdii sirra galcheetiin hin jedhe gartee gaafa ati immoo hojii hojjettee suuraa fi viidiyoo meeshaalee isaanii ergiteetiin hin jette birrii hafe immoo nama biraatti irra dabarsan. Afool amma kunillee laala afool. Nama biraatti dabarsanii namni sun biyya keessa yeroo mee birrii sanaa dabarsu amma tadheen gaddaa sun agarteerta. Abboomsa qabdii naa dabarsite awwaala wayna beeyti. Birrii immoo eega meeshaan hojjetamee geeffamee booda nama biraatti irra dabarsu. Sun immoo maal jedhaa yoo meeshaa fidee dhufte sii kennaa jedha. Ansii fidee dhufuu hin danda'u awwaala birrii teenaa galchisuus malee saaxi. Fudhadhu ammallee. Nama kanaan dura akkas taatee waan isaan si godhatti. Nama barra birrii narra galchanii hojjedhee fi xumuree birrii muraasni kun 60 irra haftee asii fe'ee deemee fali. Fe'ee deemee mana xarraaggafnee tartiibatti rattamnee geessinee maal jennee yoo nu geessinu bartikkoo isii birrii naar kan jirtu. Eessi jirti birriin obboleessi kee. Haga meeshaan qe'ee ga'e akkana jedhan jechuudha. Xarraaggafnee mana keessa dardarree halkan keessa saala mageessin akka Itoophiyaatti. Birriin xiqqoo naar kan jirtu maala kee obboleessi kee tokko birrii jirti siinni si yaada barsu. Yaa Allah jedhee torbaatii na bira geette birriin sun yaa Allah jedhee kadhee. Yaa Allah jedhee. Si galee. Kanaaf an akkasitti erguu hin dandeenye geessuuf hin dandeenye. Amma immoo kabira maaltu jira malee nama hojjettee geessitee xumurtee jettu birrii ammallee karaa biraatiin birrii awwaala sirratti ergan amma deebisanii karaa biraatiin ergan. Bakka lama sadii fa'aa ergan. Si galee. Iyyaa bardeen gaddaallee meeshaa wayii ka adaabbaa geessu tokko qabdii awwaalaan waan galchan. Hojjedhee xumuree maal jedhe nama lama makiina tokko guutuu isuus tokko nama lama qofaan. Kazaaf wala birrii hafe immoo isa galchan beektaa
abbaa warraa ofii irra galchite. Abbaa warraa sanii birrii dabarsaa meeshaa keessan xumura jedheen isitti illee itti ergeera viidiyoo suura fidaa koottaa jedhe fidee dhufuu hin danda'u jedheen. Birrii qopheessinee isin eegaa irra lakkee qopheessinee na eegina hayyee dhufnu naan jedhan koottaa mirga keessanii koottaati meeshaalee isinii fe'ee ofuma makiina keessa teettanii deemtanii yoo dhufnatti sun harka qullaa dhufe. Birrii inni fidee dhufe hin jiru. Ganaa wayita nuti makiina haala mijeessinee makiina maal godhamee makiina sirree maal sa'aatii asraan taree boodatti baankii salfii dhaabbata. ATM hin qabu, moobaayil baankingii hin qabu, maal hin qabu ganaa agartee. Makaraa meeqan birrii san baafatee akkasitti nuu kennee fudhatee deemnee sun cinqaa meeqan sana. Kuni hin barbaachisu nam tokko amantan himi awwalumaa yeroo isaa ta'e gatii walii galee xumurree mi abbaa warraa kee ta'e abbaan barbaadee haa ta'u galchitee nama akkana jedhamu wayiitiif akkaawuntii kanarratti birrii kana galchiif yoo jetteen namni sun naan dabarsa. Gaafa biraallee isumarra galchi birrii hayyee amma immoo birrii akkanaa galchiif nama meeshaa wayii nuuf fiduu yoo jetteen hin dabarsa bakka isin geessu. Garuu qabdiin irra dabarsitee gaafa meeshaan xumuramu kan biraatti irra galchita sun immoo hin dabarsu namni Itoophiyaa keessa kun immoo rakkoon isaa maali wayita birriin bira hin geenye obboleessaa ta'u abbaa manaa haa ta'u firooyyee haa ta'u birrii nama akkanaati isiin dabarsitee biratti hin galchine abadan itti bilbiltaami silkii keessatti manee jiran sii galcha bakka ishee cici boromtaallee sheeka birrii sun bara kana ta'ee baadiyyaa deemee bakka neetworkiin hin jirre jira cici abadilaa birrii ibsan siin galchu torbaan 15 gaa birrii ibsan irratti kun immoo maal ta'a adeemsa hojii nu harkaa balleessa. Isaan immoo kana nu hubatan. Isaan kana nu hubatan. Amma yoo waa ajajatan nu bira ta'e bakka biraa ta'e guys amala warraan beektan amala maatiin beektan duraayyuu wayiifuu nama san dhiistee ollaa irraa dhaqxee ajajatteemi okay nama san amantii ajajatteemi nama san wajjin qaxxale lakkii meeshaa kanneen jaalladha yookaan immoo jaarsa kan kee yookaan obboleessa kan keetiin jechuudha. Sijjammar dubartiin meeshaa manaa ajajattu warra jaarsa qabuyyuu singilootaa miti. Jaarsa qabdaniimi hamaa fedhe haa ta'u iftoominaan jechuudha. Waan fedhe ana dalagataa jiraami jettaan habiibi ana dalagataa jiraami meeshaa qalbiinti jaalatti na ajajatettaan mabtiish nu habiibti. Kushiinaa ormaa fattayidee fidduu gahaadha wanni ati jaarsa kan kee sodaatee tan boqaa bayxu hin jiru. Konfidensiidhaan habiibti meeshaa mana kiyyaa habiibi meeshaa mana kiyyaa na ajajata filannoo kiyyaan ajajadha ati wanni ati gootu biraa hin jiru birrii qabadhu dhaqiitiniin qabdii kennii meeshaa sannaa laalii deebi. Kana godhu yoo hin dandeenye immoo ammuma natti himi jetteen amansiistee gurra doo buuste bareeda yoo inni kadiiduu taate hin ajajin sitti taafu. Itti manjarre amma dhaqi ilaali jedhanii namichi sun nu meeshaa kana gatii itti himnee isii faaqii takka hojii walii galleen xumurraan birrii isarra gareemi nu bira dhufeeti naan daawwalaa ani 01 dira dhaqee fidee dhufee maal wucii baajaajii kontiraatti itti faayee dhufee isiin gaa lallaalee waan kam isiin bara isii hojii fakkee mamu majlisii algaa qubsanii fixanne gatii waliin dubbanne fixne inni ka dhufu maaliif tokko anan arguuf lama bakka ani itti hojjedhu laaluuf sadaffaa meeshaa mana biraa kan hojjennee as jiru kanaayyuu qulqulliin isaa laaluuf kuni ragaadha waan ta'eef. Kazaa boola hoo waliin dubbannee raami isin birrii isaa dabarsiteemi qabdii haqa isin isaa dabarsitee jettee isin nu dabarsee deemu qabaa biree sila dhufee lallaalee bakka buruuftamee laalee sii dawwala siin jedha. Gartee si biraa deema eessa dhaqa beeyta bakka gatiin qinnaashii bakka biraa dhaqamuu amma suqee. Dhaqee dubbii balleessamuu. Dhaqee maal gooyta amma nu MDF fi laabneetii abbaa miilii 18 hojjenna. Abbaa miilii 16 abbaa miilii 12 godhee chuuppurii hojii warra waliin makee hojjetee ustuukoo godhee tsadaa godhee bifatti wal fakkaata diizaayiniin wal fakkaata. Oromoonni meeshaa sanii garuu adda. Meeshaan garagara. Inni bakka keessan dhaqee algaan 50 fan 60 jennu inni 45 ajajuu danda'a. Biffeen nuti 50 jennee inni 40 ajajuu danda'a. Hin beeku garuu inni. Hin qannasee malee maaliif qannasee kana inni beeku hin jiru. Kalaas nama akka inni godhee jiraama. Kazaa boola ajajee jira jedhaanii qabdii achi dabarsee biraan deema gaaf kaan meeshaa san fudhatee deema jechuudha. Gaafa namni sun isiin galteetiin hin jettu abbaa ajabaan kana akkanatti isin ajajadhe rabbi jedhaati isin muslimaan kana meeshaan isin ajajadhe. Yoo amna dhuftee maan namichi kan kee barachuu waan narraa hafe jettaan ganaa fura deebite inni immoo bakka biraatti ajaje. Akkana kana fa'aa jira sagartee kan maqaa si balleessu. Sinta nagara allee dammi. Ammallee birri isiin dabarsi hadha birri si dabarsuudhaaf mana kiyya bakka itti hojjetu laaluu dhufee si bira dhufaa jira bakka itti hojjetu agarsiisi meeshaalee amma akka hojjettillee itti agarsiisi birri irra dabarseera qabdii hadha si dabarsee adeemu hadha irraa jammarsaa sin jetti. Inni as dhufee maal jedheet bakka laalee inshaallah boruuftaan isin dawwala waan jiru isinitti himaa sin jedheet si bira achi garagalee deemee silkii makan keessu irraan kaasu siillee hin dawwalu. Argitee dubbiin hin babbadaa jechuudha. Buzuu nagaraallee kana keessatti waa baay'ee dandeetta waa gochuu hin danda'amu. Kanaafuu ati amma maasiin jechuu barbaachisillee isaanillee jechuudha. Warri ajajattanii loori kanaan dura waa ajajattanii waan muffattanii illee asumaani anis akkuma jabuutti dhiifama inni illee immoo dhiifama sin gaafata tokkoffaa
maybe akka itti yaadde malee wanti sun akka footoo irratti ilaaltuuf akka isaa hojjetu tokko ta'uu danda'a. Tokko yoo sun illee dogongora jiraata. Dogongora akkasii baay'ee nagarre baazawee. Dhimma hojii irratti diizaayinii hojii irratti abbaan barbaade akkanatti isa jedhee akkas naa godhu dhabe namni jedhuu jiraate asaa bahu. Anis baay'ee sanii nagarre beekta kaadha. Maal tura biratti nu harkaa tursiiftee yoo naan jedha. Tursiisuun tursiistaa mallee meeshaa tol jala tara yeroo hedduu meeshaa fa'aa jalaa hambisa dagattee. Ka meeshaan haga ammaatitti tare tokko gattiisan. Qaama koominti wanni azaan goota agarte. Sanuu ka isiitu bar fe'amee geeffamee masaabaa fa'aa tositti. Masaabaa ka isiisan. Masaabaa wanni eessanii ka herreega isiitu murtan jechuudha. Kaashaa sani. Ka biraa mootuyyuu kaminni meeshaa yoo fe'amu halkan sa'a afurii fe'amee akka badaa fe'amee algaa bitaa mirga isaatii fi ka algaa biraatu algaa isiitiif ergamee ka algaa isii asitti tafe. Wanni biraan jiru. Wal jala taa'ee namni baala gadi lamu. Egalee sanii achitti garuu diizaayinii akkana jiru erganii wanni mootuyyuu nuti diizaayinii isaa akkana goone ergineef hin jiru. Manum nagar hullum soo maali. Inni yoo kalaas kun kana dogongorri jiru meeshaan wal jala taruu fi meeshaan takka takka asii buutee jalaa hafuu waan akka sibiila algaa kana ba'a manaamuun isaa. Kanneen illee yoo ta'e moora fakkii sibiila algaa hafin jiraami. Warri chuppuriin hafin jiraami. Warri chuppuriin hafin jiraami. Kanneen herreegatti deebifa fakkeenyaaf. Herreega deebifamee birriin isinii galaa jechuudha. Akkasi tokkoffaa immoo ammallee immoo bakka hojii kana irratti agartee jireenyi kee namoonni birriin xiqqoo tokko nafti agartee bubbuutuun birriin yoo xiqqaate birriin isii 10,000 wayii akkas geggeettuuniin 20,000 ta'uu danda'e. Asii hafee siif bakka birrii kan kerree godhi kan akka sibiila alga maal sii dabarsinaan jedhee fakkeenya hojjinaa sin jiraniimi. Akkam yaadan beektaa? Akka nama birrii isaanii saniin jiraataa jirru. Alaa yootuun gaa isan birriin hojjetu argeetuun beeku dhugaa dubbachuuf. Asumatti asii hojjeta asuma asii hojjeta. Eenee maalas anitti waan himaa fi qomu. Ani kuru shamara mana madaabiti na beeytan umma jiru dantaa takka aslan bara engaddaa yeroo isin umma jiru achi dhaqii kana nuu biti achi taa'ii kana si ergannaa si amana naan jettan didee fana xaree tare baraa seettamaa manaallo. Hojjennee humna keennan jiraanna malee birrii keessan never ever. Amma ishee abbaan jaboo hojii dhabuun barbaadu. Isu siraa maxxaxa አይፈልግም የስራ ሰው ነው ይሰራል hojiitti aman haqa namaatti aman kana hin amanan illeen immoo osoo inni jiru irraan kafala kan inni hin jirre miti jechuun osoo inni hin jirre irraa hin kafala kan inni jiru miti yoo inni jirus anaaf hin tokko bakka irraa ni kafala isaa inni keessan takkittiin nutti azartee itti diroomnu si jammaranii. Durummaan birrii 10,000 jiraatin 20,000 jiraatin. Si jammaranii ni tuffadhaa yaslan waan biraa miti ni himu. 10,000 20,000 30 40 amma haasamu kana dhiifama naa godhi amma gannaqee haasawni irraa hin tolu malee dhaaduu sun hin tolle malee ani bardamii gaafa si fuudhu nama akkam akka ta'e gaafa nikaa si godhu nama akkam akka ta'e. Mirqii miti gaa'is akkas nama seenaa. Hadhaa miti wallaahi billaahi dammi hadhaa miti waggaa 10 irraa waggaa 11 har'aa jettee. Nama mana of danda'e ijaaree qabu, nama kaapitaal of danda'e qabu hadhallee akkasuma. Hadhaan tanallee magaalaa kana keessatti mana tokkochaa miti nama mana tokko kan mana lamaa fi boota 2 3 4 nama qabu. Kuma tokko waan natti hin qateen jiru. Kana jechuun garuu qabeenya hagana gahu kun miiliyoona haganaatiin lakkaa'amu kun guutuun amma 10,000 nama ibaluu sirraa na biratti haftee fi 20,000 ibaluu biraa na biratti haftee fi 30,000 ibaluu biratti. Kun osoo walitti hidhaate kan 100 ta'uu hin dandeenye kana akka waan namni miiliyoona na biratti arraaggaftanii miiliyoona na bira hafeetitti. Duniyaan achiin baatee wallaahi billaahi jahimii wal agarra azaaba wal agarra nama bardammii qabdiinaa kafalanii meeshaa isaanii hojjedhee geessee ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 muluu birrii 100 wayii ji'a 8 akkatti eeggadhee gaafa ji'a 8 hin boodatti birrii naa galchanii waan biraallee irraan si ajajatan deebi'anii gaaf san akka ta'e yookiin waan wayamu itti deengaddaa safaa agartee otoo meeshaan fe'uu waan nuyi biratti hafte yoo isiin herreega hojjettu herreegumaan isii tokko 10,000 wayii. Herreega kun ani garuu 100 wayii ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 muluu eeggachaa hojjedhee xumure birrii sun osoo dhufee ji'a 7 8 keessatti birrii mee hojjechuu danda'a. Ani tokko ittiin mufanne. Isiin rakkatteetu waa wayii rakkattee rakkoo kana na muudeeti naan jennaan bakka birrii keessan naan ergini hojii waan sanirra ol fadhu jedheeni nama sanii galata oolaa fi ture jechuudha. Isaan garuu hoo jahimii wal agarra akka itti fidee beekaa gubadhee fidee maal ani lafaa haraa fidaan. Waa wayii taradda'u bakka. Haa balleessi birrii maan keetu biratti hafu bakka namni kun nama akkana akka hin taane abdii irraa qaba. Waa rakkatee yookaan hojii wayii harkaa babbade yookaan dhugumaa ta'e waan ta'eef ni obsaa fi inni isaati fi na dubbisu. Yoona saayikooloojikaal namni gaafa ati isa gargaartu gaafa ati isaa taraddaatu wayii si galatoonfata gaafa deengatu waan inni siin jedhe wayii ati godhuu fi baatte immoo muka sitti dhiibuuf deemuun ayidoon wallaahi. Walumaa galatti akka kana kun silazii akkasitti yaadina ayiin teessan takka buutee naftu inshaallah. Ani yoo lubbuun jira yoo
lubbuun jiraadhe jira yoo ka du'ullee taate immoo lamaan hin du'u haati manaati irraa kafaltuu miti akkaawunti mikii irraa iyyuu isinii kafalamuun hin mala gaafsanitti. Haadhas qaba abbas obboleettis qaba gosa qaba umuun chiggee yeelloo. Kanaaf kuma kudha wayii fi kuma 20 jettanii baay'ee. Haqa keessan dhugaadha biriin takka illee lafa bu'uun qabdu sanamma si wajjin dhaabbadhan wanni keessan takka saa akka isin bira gatii qabdu isatti himatu ture mabtaachoo no jedhee isa hojii wallala jechuudha rabbi malee namni isin bira hin jirtan saa wanni takka akka isaan ajajatanii yoo jala hafe loluu mirga qaban dubbachuu mirga qaban bakka badiin keeti jedhanii wal finna jechuudha isa hojii wallaahi takka wallallee naan halkan walii dhoonnee bariisaa lammataa walii araaramne isa hojii jechuudha waa'ee keessan irratti jechuudha kun akkasi kabaja birrii takka illee taanan jecha akka keessan ni kabaja. Garuu majaboo yookaan immoo birrii keessa dhiiree no anas jammar maa'ibee waan akkasii nama jaalatu asittuu bara hin gaddaa osoo ta'e waa baay'ee akka hojjetu ni beektan jiraachuu lawxii deemee fide kan as taa'ee fiduu akka danda'u ni beektan baxaam nu mittaabnuun baxaam nu mittadduun odoo jedhe sirriitti akka hojjetu ni beektan garuu immoo karaa tiyyarratti riskii karaa kenna keessa jirurraan deemee fiduu barbaada malee kan isin naa filattanirraa ni miti kanaaf deemee alhamdulillah yetashaala irra wayyaa. Alhamdulillah akka fedhutti fi karaa fedhu irratti alhamdulillah waan barbaadu godhe gale ammas immootu osoo taa'e waan baay'ee dalaguu hin danda'a hin fedhu sun waan kiyyallee mirga kiyyallee garuu immoo namoonni hedduun akkasitti yaadina jechuu barbaadeeti. Duniyaa kennan akkasina amma takka namitti takkitti kan nu haasofsiisu barkaraayis. Namitti sun jechuu fayyaan kana fakkaate wallaahi mataan tuqama qabu namitti sun mataan tuqama qabu amana namni isiin haala maraatti nimatin hin jiru. Sheekotiin guutuun as dhuftee waan fuudhan dhabanii isa biraa dubbiin hundi soba ta'uu deemanii beekanii asii deeman. Wallaahi billaahi sa'aatii kana gaafsan. Gaafsan shalman sa'aatii kana. Sheekkoon sun eenyu faati maqaan isaanii? Abaazarri fa'a. Abaazarri fa'a beektan namsan. Jara tiktook irra feemasoo takkachuu. Sultaan alkhayri jechuun nama sa'aatii kana ofirraa baasee nama dhaasee nama biraa deeme gaafsan. Eeyyoo takka. Maaf jennaan otoo anzaanim akkasii ta'e otoo mujirima akkasii ta'e inni numan goone san. Ammallee eenyu namicha bosona baale san. Ahmad Woboo bosona baaletti illee nimatte. Akkanuma albaat kana biraa hoo koomentii viidiyoo hangan lakkisu guutuu jala haqqiste haga irraa immoo garuu hin sirroof dafee hin sirreessuuf garuu haqa isii dammaree akkaawuntiin ergite akkaawuntii isii qabadhee jira haa haqqistu haga keessaa dhumu ምንም ክብርም የለኝም ለሷ ወላሂ ቢላ አስታገዛ ቱሬ ኢሶጅ ሰብሲ ወሎላ ቱሬ በቃ ከዛም ብሪ ስለ እንዶ ደብሊ ጎደፊ ኩማ ኩዳ ይረድ ደበሌፊ አገነ ቀብዳሜት ሀጋነስ ይደበርስ እሺ የአካውንት ነው እርግቴ አናም ገለ ዝራም ቲሬ ብሪ ሰኒሞ መደበርስ ሁለት እንቱ ይግዳኝ ለ ዋስሬ ሱፍ ጀራ ዋንቴ ካፍተኩን ደበርሳ ጋሩ ጀቹ ጋይስ ወጋ ከነ ጉቱ namni isiin ittiin himatin hin jiru viidiyoon isiin hin qanabbarin hin jiru viidiyoo kaanii kan qanabbartee postotte feek akkaawuntii kaanii dhuftee liivi jiratti albaate koomentii jira namni tokko wallaahi alhamdulillah hojii kiiratti illee namni tokko arrabsu hin jiru minim alhamdulillah akkana miidiyaa ta'een namta kan itti bu'ee na bu'ee jiru hin jiru isii bicha amma yuutuuba kana viidiyoo guyyaa lamaan kan gallakkisu jala amma dhuftee ammoo kana gallakkisee egaa hin dhufti amma kalees viidiyoo kaleessaa jalatti maal jettee barreessite kalee gurguratti jette laa tun kalee isin gurguratti jalaa maali ta'atti birri an akkalee namaa gurgurate jechuu baatadha osoo arge moo ta'een gurguradda jazbaa qawsi wallaahi nama hin kabajaa nama akkasii kabajan agarre nama sababa isiitiif illee isaa waliin mufadhe ka biraa hin jiran bakka wallaahi al'aazam kabajaa wajji haasahaa ture abboo dhuftee namitti mata hiikkatina fakkaate shirime jette namni hin kaanne bar haqa isiin kaanne hatta meeshaa asii hafin agarsiisee jira hin kaadamne bar namittiin meeshaa isiin argisiisee eshi hayyee birrii haganam hagan hojii haasoin bakka na jibbisiise haasaan isii kana biraa baalagee abaarsi isii kana biraa waan addunyaa irra hin jirre habiibtii feetee dhuftee ajajattee wanni kan kee haga gaafa haa turu jettee haga ture kaan fudhattee meeshaa dogongoraan asii hafisaniimi eshi kaan immoo tuyyuu kasirra hanqate dimmiriidhaan meeshaa hankee birrii haganu hin teemi eshi bakka nasii dabarsa jedheen inni akkisti bakka wanni isiin jettee isallee na rabsu hin jiru ni galee kun akkanaa kun immoo ana isa amma mannan jette birrii namaatiin akkas taatanii ifadhan kun gadi nan qabaani mirxii namaati ani mirxii namaa hama nama daamiitiin boonu ani wallahi billahi nama konfidensii qabu aslan ani
bareen gaddaa akkasumas billaa chaansii bareeda ture gisee san taa'ee yuutooppi kiyya hojjetaa akka barbaade isinirraa birrii meeshaa irra dabalee barbaadu deemee kan inni hojjetu malee deemee badheedhaa soofaa barbaaddas ni ajajee hojjechiisee masraa ichil nabbar gin alfalligu hin fedhu haqa keessa illee hin fedhu maabii bakka ergamullee hin fedhu baraasee mangadeet kun milkaa'ee jira karaa kiyya irratti jechuudha kana gammachiisan akkasii almuhiim maal isin jechuu barbaada. Hojii keessa dogongorri dhabamu walii obsuun immoo tuyyuu dirqama bakka sabrii walii qabaatuun dirqama gaa'is hojii kamuu keessaa dogongorri hin dhabamu hojii kamuu hojjedhu argi hatta mana madaamii kana keessa bar waa hunda qulqulleessitee fixxee jettee ati gattee bar madaamii waa wayii qottee sitti baasti waa wayii waan ati yaadannu banni kana fa'aa badee argita ilma namaati nuti akkasii. Waan barbaadda yoo hojjettan ammallee taanan ajajachuu dandeessan akkuma duraatti hojjetaa jira gin viidiyoolee meeshaa baasuu baay'ee waraa bakka postotu isan argu hattaa keessa taree yuutooppiin kan kee monitaayizii sirraa kaasa kunoo meeshaa qaniin baasta maaliif hin postonne maaliif postiin goone jedhaa warabbii meeshoorti viidiyoo poosti godhe ishee jedhaan immoo silkiin kee yuutooppii sun badee kunoo kanarra as deebisee isaati irratti yuutooppii as deebisee kun amma guyyaa sadiin tana inni jedha hin cabe iskiriinni cabe. Guyyaa sadiin tana gallakkisaa jira. Dammootu ani inni illee hin qabu yuutooppi bakka onlaayinii kiyya hojjetaa jiru ordarii kiyya jechuudha isin galtee akkasii bunni dhuunfee geessinii asuma har'atan waraabee haasaa kiyya isa yoo dogongoreen of golchaa wassalaamu alaikum. Adammi. Maayitiraami. Cufee. Cufee bakka. Salaamu alaikum.